Hordofuni akka mul'atan kabajamuuf jaalatamoo daawwattoota qeerroo ganamaa raadiyoo TV gamaaf gamanam baaf dhiyaa kaabaaf kibbaa idil addunyaatti argamtan mara keessanuu gaa akka mul'atan kan nagaan oolaa keessa jirtan kan bariin bariisaa keessatti argamte akka mul'atan isiniin jecha kabajamuuf jaalatamoo daawwattoota keenya qeerroo ganamaa raadiyoo TV sagantaalee keenya garagaraa isin biraan gaa turuun keenyas ni yaadatama arraa sagantaalee addaa qabannee isiniif dhiyaannee jira taatee addunyaa torban kana yookaanu guyyoota kurnan dabran kana keessatti addunyaan maal keessa dabarte kan qabannee isiniif dhiyaanne ta'a. Akkuma beekamutti bara 2020 xumurata sababa godhachuudhaan bara 2020 takka seenaa irratti kan isiniif dhiyeessine taatee addunyaa bara 2020 keessa maaltu ta'e addaan baasnee isin biraan goon turuun keenyas ni yaadatama. Arras kanuma sababeeffachuudhaan torban lamaan osoo seeniin duratti immoo guyyoota kurnan ji'a majjii kana osoo xumuramin walakkaas osoo hin geenye kurnan duraa kana keessatti taateen addunyaa maal faadha kan jiru irratti hawaasa keenya yookaan daawwattoota keenya maatii keenya kan ta'an isin biraan goodhaaf qabannee dhiyaanneeti jirra. Kanaaf kabajamuuf jaalatamoo daawwattoota keenya hamma xumuraatti sagantaa kana qabatee kan isiniif dhiyaate ana obsaarii du'anii isinis waliif qooduudhaan hamma xumuraatti nu faana turtii gaariin isiniin jaam sagantaa keenya sutuudhaan ittiin isin dabarsa sagantaan keenya har'aan tan ammoo taatee addunyaa amajjii kana bara 2020 erga seenii guyyoota kurnan kana keessatti waan dabarfaman maaltu ta'e akkaataan itti taa'ame akkamii kan jiru irratti sutuudhaan takka takkaan kan laallu ta'a. Kanaaf ammas nu faana turtii gaariin isiniin jaam. Akkuma beekamutti gaa biyya keessaa ijoodhaan kan eegalu yeroo ta'u biyya keenya keessatti torbaan kana keessattuu kurnan duraa kana keessatti ji'a amajjii kana keessa taateen tan taamte yookaanu wanni argamee jiru ijoo dubbiitii fi marsaa miidiyaa hawaasaa marsaa miidiyaa gurguddaa addunyaa kan ta'e lola TPLF fi mootummaa federaalaa gidduutti gaggeeffamaa tureen hooggantoonni ol aanoo TPLF fi kan moqaa moggaasa gareen biyya bulchaa jiru paartii bilisiginaa yookaan badhaadhinaa moggaasa juntaa jaanii moggaasaniif san irratti hooggantoonni TPLF yookaan juntaadha namoonni 9 to'annoo jala oolfamuu fi akkasumatti illee namoonni 4 ajjeefamuu irrattis kan qabannee isiniif dhiyaannu ta'a. Eenyu kan jommo bal'inaan kan laalluta gama biraatiin ammoo hidhaaromsaa Itoophiyaa irratti waliigaltee biyyoota sadeenii Itoophiyaa, Masrii, Suudaan gamtaan Afrikaa yookaanu jiddugala qaamni sadaffaa isaan jidduu seenuudhaan Masriin ammoo yaada fudhachuu dhabuu fi akkasuma Suudaan guutumaan guututti keessaa baasuu irratti waliigaltee malee xumuramuun guyyaa kaleessaa miidiyaa irrattis deemamaa ture. Kanaas isiniif qabannee dhiyaanneeti jira. Inni biraa ammoo gama addunyaa irratti kan tarkaanfannu yoo ta'u Ameerikaa keessatti pirezidaantii Joo Baayiden filannoodhaaf injifatee yeroo filannoo qabachuuf dhiyaatutti taateen torbaan kana keessa taa'amte yookaan ji'a amajjii kana keessa taa'amte Waashingtan kaapitoolitti yookaan bakka bulchiinsa Ameerikaatti argamutti wayitaa filannoodhaaf injifachuu Joo Baayiden irratti walii manni hooggantoonni ol aanuun walgahii gaggeessaa turan maaltu ta'e namoonni hedduun lubbuu dhaban maaliif dhaban akkamitti dhaban taateen sanoo eenyu kakaase kan jiru takka takkaan kan laalluta ammallee nu faana turtii gaarii isin jaam amma immoo suduudhaan bal'inaan itti isin dabarseetiin jira. Akkuma beekamutti gaa Itoophiyaa keessatti taateen adda addaati jirti. Ji'a amajjii kana keessa ergaa lakkoofsisee waggoota bara 2020 takka bara haaree kana ergaa lakkaa'uu jalqabne ji'a amajjii kana har'a guyyaa 11 gara 12 tarkaanfachuu jirra. Guyyoota kurnan kana keessa ammoo maaltu ta'e maal faadhatu mudate kan joommoo gaafii hedduu namoota hedduu birattis uumaati jira. Miidiyaaleen adda addaattis gabaasaati jira. Itoophiyaa keessatti taateen dura kan yookaanu wanni haareen dhalate tan dura akka ijootti kan kaafnu biyya keessatti siyaasaan wal ciniinuu akkasumas qeerroof qarreen biyya keessatti fincila yeroo dheeraa gaggeessaa turaniin hooggantoonni ol aanuun mana hidhaa keessatti dararuu akkasumas boordiin filannoo biyyaalessaa ammoo yeroo murtaawaa keessatti filannoo akka gaggeeffamu ibsa eega baaseen ammoo guyyoota dheengaddaa kana keessatti gabatee filannoo biyyaalessaa boordiin filannoo biyyaalessaa marsaa jaffaatiif akkaataa filannootti gaggeeffamtu irratti gabatee baasee ture. Sanuma hordofuun ammoo paartii koongiresii federaalistii Oromoo ibsa baasee ture. Ibsa kanaanis akeekkachiisa akkasumas waamicha kana qofa osoo hin taane immoo qabxiilee ijoo 6 kaasee ture. Sanis isiniif gabaasuun keenyaa sirrii tura. Ammoorra isin yaadachiisuudhaaf qabxiilee 6 kana keessatti immoo hooggantoonni Oromoodha. Hayyoonni qeerroof qarreen biyya keessaa biyya alaa jiraatan yaada isaanii qooddachaa jiran marsaalee miidiyaa hawaasaa irratti taatee kan qabxiilee ijoo 6 paartii koongiresii federaalistii Oromoo hayaan kana keessa isa ijoo kan ta'e fudhatee ammoo qeerroof qarreen akkasumas hayyoonni Oromoodha dubbachaa jiran waa'ee isa shanaffaadhaati. Inni shanaffaa ammoo waraanni biyyattii keessattuu humna addaatii fi akkasumas milishaan paartii biyya bulchaa jiru
waliin ta'uudhaan uummata irratti roorroo ajjechaa reebichaa gaggeessuu akka dhaabbatuu fi humna waraanaatiin akka uummanni dhiibamneef akka ifduuba deebi'an waamicha taasifnaa erga paartiin kun ifa taasiseen boodatti qeerroo fi qarreen akkasumas hayyoonni Oromoodha ajjechaa reebichaa hidhaaf dararaan uummata Oromoo irratti gahu qaama raayyaa ittisa biyyaa dabalatee humna addaa poolisii Oromiyaa akkasumatti illee poolisii federaalaatii fi milishaa gandaatiin akka uummata hin gaggeeffamne uummataa waliin dhaabbachuudhaaf paartii biyya bulchaa jiru wajjin dhaabbachuu dhisanii uummataaf hundaa'an uummataa akka wajjin hojjetan irratti jechuudhaan yaada kana fudhatama qabaatee marsaa miidiyaa hawaasaa irratti bal'inaan waliif qoodamaati jira. Inni biroo ammoo Itoophiyaa kana keessatti kan taate wayitaa ammaantanaa boordiin filannoo biyyaalessaa filannoo gaggeessuudhaaf gabatee qopheessee ture. Wayitaa filannoon qophaa'uudhaaf dhiyaate kanarratti ammoo hooggantoonni Oromoodhaa dabalatee hooggantoonni paartiilee gaggeessan Itoophiyaa keessatti paartii mormitoota hedduu kanneen paartii Amaaraatii fi Oromoo paartiilee garaagaraa gaggeessan mana hidhaa keessatti argamaniiti jiran. Garuu ammoo mootummaan filannoo biyyaalessaa gaggeessuudhaaf itti fuulleeffatee tarkaanfii adda addaa fudhachaa jira. Kanaan ammoo inni filannoo kana gaggeeffachuu irratti paartiilee warreen hoogganan mana hidhaa keessa wayitee jiranitti hawaasa eenyu akka filatuu fi akka uummanni ifumaan bilisatti namoota biraa filachuu dhiisanii isa qofa akka filatan yaada jiru qaba jechuudhaanis yaada qeequmsaa adda addaatis kaa'atii jira. Inni biraa ammoo taateen Itoophiyaa keessatti torbaan kana taa'ameen hooggantoonni ol aanoo TPLF dabalatee hooggantoota dur biyya hoogganaa turan miidiyaarraa hanga waraana biyyattiitti gaggeessaa turan garee juntaa jechuudhaan paartiin badhaadhinaa yookaan bilisiginnaa amma biyya bulchaa turu moggaasa maqaadhaa hooggantoota TPLF fi kan moggaasee garee juntaa jechuudhaan yookaan TPLF namoota 9 to'annoo jala oolfamu namoonni 4 ammoo ajjeefamuun haalaan miidiyaa irratti deemamaati jira. Keessattuu namoonni to'annoo jala oolfaman kun qaamonni hedduun akka dubbachaa jiranitti namoonni 9 kana keessa akka ifa miidiyaan biyyattiitis taasisaa jirutti akkuma beekamutti miidiyaa hawaasaa irrattis bal'inaan deemamaa ture. Inni dura Sahabat Naggaadhaa dabalatee hooggantoonni juntaadhaa yookaan TPLF to'annoo jala oolfamu Finfinnee akka galan dubbatamaati ture. Akkuma beekamutti namoonni seelan to'annoo jala oolfamee akka miidiyaa marsaa hawaasaatii fi miidiyaan biyyattii tajaajila Itoophiyaattis gabaasaa jirutti miidiyaa biyya keessaa dabalatee namoota seelan kana keessattuu Sahabat Naggaa dabalatee namoonni seelan to'annoo jala oolfaman hooggantoonni TPLF garee juntaa jechuudhaan maqaanis irratti moggaafamuun isin yaadatama. Sahabat Naggaa hoogganaa garee juntaadha yookaan TPLF jechuudhaanis yaamamaati jira. Inni lammaffaa ammoo isin lammaffaadha. Qiddusaa Naggaadhaa jaamti. Qiddusaan Naggaa ammoo afyaa'ii naannoo Tigraay tan turte yookaan mana marii afyaa'iidhaa ta'uudhaan naannoo Tigraay keessatti gaggeessaati turte yookaan tajaajilaati turte. Tewodiroos Hagos ammoo pirezidaantii Akaadaamii Mallasii fi walitti qabaa boordii Ifret kan ture jechuudhaanis dubbatamaati ture. Inni kunis to'annoo jala oolfameeti jira. Inni afuraffaadha ammoo Abbaadii Zaamuudhaa nama ambaasaadara Suudaan ta'ee Itoophiyaadhaaf bakka bu'ee Suudaanitti ambaasadarummaadhaan tajaajilaa ture ta'uunis beekameeti ture. Inni shanaffaadha ammoo Dr. Salamoon Kidaaneetii hoogganaa biiroo misoomaa fi magaalota naannoo Tigraay kan ture ta'eeti jira. Namoonni isaan shanaffaan kun nama to'annoo jala oolfaman yeroo ta'u kan ja'affaadha ammoo Gabramatiin Taawuldeedhaati hoogganaa biiroo daldalaa naannoo Tigraay kan ture ta'uudhaanis ifateeti jira. Inni torbaffaadha ammoo Walda Goorgis Dastaadhaa hoogganaa biiroo geejjibaa fi naannichaa kan ture tajaajilaa ta'eeti jira. Innis to'annoo jala oolfameeti jira. Saddeettaffaan ammoo Taklaawaanis Asaffaatii hojii gaggeessaa lafaatii fi kan naannichaa ta'uudhaanis tajaajilaati ture. Sagalaffaan ammoo Aadde Mihirat Taklaadhaati mana marii naannichaatti gorsituu dhimma seeraa kan turte ta'uunis beekameeti jira. Namoota seelan kun namoota garee TPLF keessatti biyya jeeqaa jiru jechuudha mootummaan nama to'annoo jala oolche ta'ee argameeti jira. Dabalataan kabajamuuf jaallatamoo daawwattoota keenya lola naannoo Tigraay fi Itoophiyaa keessatti gaggeeffamaa jiruun qe'ee fi qabeenyarraa lammiileen Tigraay namoota miliyoonatti siqan kan beelaaf saaxilaman jechuudha. Mootummoonni gamtoomanii kanneen Awurooppaadhaatis guyyaan gara guyyaa gabaasa dhiyeessaati jira. Dabalataan namoonni 56,000 ol ta'an ammoo Suudaanitti baqatanii daangaa dabranii kan UN jalatti argaman yeroo ta'u ammoo UN qubsuma isaanii akka gara Kasalaarraa
gad aarii fi naannoo biraatti akka qubsiisaa jirtus dhiyeenya kanatti ibsa baastee turte. Dabalataan ammoo naannoo Tigraay keessatti walakkaan isaanii kan roorroodhaa fi rakkoo daran beelaa fi dheebuudhaaf saaxilamanii jiranii jechuudhaan Amnesty International, Human Rights Watch akkasumatti illee UNHCR dabalatee rakkoo kana akka gargaarsa argataniif waamicha guyyaan gara guyyaatti dhiyeessaati jiran. Kabajamuuf jaalatamoo daawwattoota keenya gaa erga kana xumurreen boodatti ammoo Afrikaa keessatti gaa taateen guddaan dhiyeenya kanatti taa'amaa jirtu Itoophiyaa, Suudaan, Masriin keessattuu gaa osoo gara hidhaa haaromsaatti dabarfamin duratti Itoophiyaa fi Suudaan wallabdee naannoo daangaa irratti haalan walitti gaarreenfachaa turte. Dabalataan immoo lammiileen hedduun dhoomaatti jiran lammiileen Amaaraa kan naannoo Tigraay daangeessan lafti irratti walitti gaarreeffachaa yookaan irratti wal lolaa jiran tunis lafa gabbataadha jechuudhaan dubbatamaatti jira. Garuu ammoo lafa tana babal'ifachuuf jecha gamtaaleen biyyoota Arabaa kanneen duraan dugdaaf garaa walitti ta'anii turan dhiyeenya kanatti ammoo michummaa isaanii uummachuudhaan lafti tun akka Suudaaniif deebifamtu irratti akka hojjetanis dhiyeenya kana iccitiin baatee dubbatamaa jirti. Dabalataan ammoo gamtaan Araboota dhiyeenya kanatti waliif galuun isaanii Itoophiyaa haalaan naasoo itti uumteeti argamtee jirti. Kana qofa osoo hin taane waa'ee hidha haaromsaa laga Abbaayaatiin wal qabate Suudaanii fi Itoophiyaa Masrii jidduutti qaamni sadaffaa Afrikaadhaa kan mariidhaaf dhiyaatan waliigaltee isaanii osoo waliin galiin xumuraniiti jiran. Sababaan kunis akkuma beekamutti wayitaa dhiyeenya kanatti hidha haaromsaa irratti Itoophiyaan yaada isii dhiyeessitu, Masriinis yaada isii dhiyeessitu, Suudaanis akkuma yaada isii dhiyeessitetti waliigaltee duratti ammoo Masriin akka keessaa of baastee dubbattee osoo komatamaa jirtu qaamni lammaffaadhaa Suudaan keessaa of baasuun daran Itoophiyaatti naasuu uumee jira. Ammoo Suudaan dhiyeenya kanatti waliif osoo keessaa of baaftee dubbatamaa jiru. Guyyaa kaleessaa ammoo qaamni sadaffaa bakka argamutti yeroo sagalii oliif waliigaltee malee waa'ee hidha haaromsaa laga Abbayaa Itoophiyaa kanarratti walgahiin isaanii goolabamtee yookaan xumuramteeti jirti. Gama biraatiin kabajamuuf jaalatamoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota qeeroo ganamaa raadiyoo fi akka idil addunyaatti ammoo walitti gaarreenfannaa Kooriyaa Kaabaatii fi akkasumatti illee Ameerikaa jidduutti tureen waggoota lamaa oliif dubbatamaa ture. Garuu gara xumuraatti pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp wayita aangoorra turetti hariiroo Kooriyaa Kaabaatii wajjin qabu duraan walitti gaarreenfannaa fi bifa arrabaatiin turanis xumurarra ammoo haala waliigaltuu mariidhaa fi akkasumatti illee waliif galteen isaanii haala gaarii irra tureetii jira. Kana pirezidaantiin Kooriyaa Kaabaa Kim Yang-yuuniin ammoo waa'ee Ameerikaa kana filannoo Joo Baayiden irratti guyyaa dheengaddaa ibsa miidiyaa biyyattiitiif kenneetu ture. Ameerikaan Kooriyaa Kaabaatiif dhimma kamiifuu yookaan faayidaan kamuu qabdu eenyu filatamus Ameerikaan dhimma Kooriyaa Kaabaatiif qabdu dhiibbaa yoo ta'e malee Kooriyaa Kaabaatiif faayidaan qabdu jechuudhaan dubbatee ture. Garuu wayita inni akkana jee dubbate kanatti akka hoggantoonni yookaan namoonni siyaasaadhaa addunyaadhaa babbeekamoon dubbachaa jiranitti hogganaan kun yeroo ammaan tanaa ilaalcha kanaatiif yaada kanaa gabbee dubbachuun hundeeffama yookaan paartiin biyya bulchuuf jiraatu Ameerikaa keessatti Joo Baayiden kan bakka buufamee filamee Ameerikaa bakka bu'ee tajaajilaaf jiraatu Ameerikaa keessatti Kooriyaa Kaabaa yaada kanaa kana dhiyeessuun siyaasa Ameerikaa irratti dhiibbaadhaa fi akkasumas yaada faallaadhaa jechuunis dubbatamaati jira. Garuu Kooriyaan Kaabaa yaada kana niikuleeraa bittaa fi gurgurtaa irratti qaama kaniifuu nuti bakka kaninuu ifiif oomishannaa waa'ee niikuleeraa isaanii dabalatee meeshaalee ammayyaawaa kan waraanaatis baaraa fi akkasumas lafa akkasumas qilleensa irratti agarsiisaa turan guyyaa dheengaddaa. Gama biraatiin ammoo Ameerikaan filannoo pirezidaantummaa kan gaggeeffame sadaasa dabree kana keessatti Ameerikaa Joo Baayiden injifachuudhaan sagalee caalmaan argamus wayita amajjii 20 guyyoota muraasaan boodatti aangoo wayita dhufachuuf jiraatutti seenetiin Ameerikaa wayita isaaf murteedhaaf ta'anitti guyyaa dheengaddaa hokkorri guddaan Ameerikaa keessatti mudatee hokkorri hin eegamne garee shororkeessummaa jechuudhaanis namoonni 5 lubbuu isaanii dhabanii akkasumas Ameerikaa keessatti taateen ammaan dura hama taa'ee hin beekamne lubbuu namoota 5 dhabuu danda'aniiti jiran. Poolisii tokko dabalatee namoota hawaasa yookaan namoota qaama sanirratti shororkeessummaa yookaan jeequmsa irratti uumame namoota 4 lubbuu dhabuun taateen kun kan kakaasee jechuudhaan kan dubbachaa jiran pirezidaantii Ameerikaa
kan anggora jiru Donald Trump yeroo ta'u ammoo Donald Trump sababa kanaanis miidiyaalee hawaasaa kanneen akka Twitter, Snapchat fi YouTube akkasumatti illee miidiyaa Facebook fi kan miidiyaa biyya keessaa uguramee jiraachuu yaada isaa akka fudhataman qabne ta'aa jiraachuu fi mootummoonni addunyaa kanneen Awurooppaatii fi mootummoonni hedduun yaada komii irrattis kannachaa jiran kanuma ilaalchisuudhaan Trump ilaalcha isaa hedduu deebi'ee sirreessus garuu ammoo guyyaa waada galuu Joe Biden akkan argamne Trumpiin miidiyaa irratti dubbatee ture ibsa kana hanga ammaan tanaatti walii dhugoomeen jiru taateen kun ni taamoon ta'u ammoo addunyaas yaachisaa yookaan addunyaanis eegaati jira gama biraatiin filannoo Ameerikaa Joe Biden kanaan wal qabate guyyaa sagaleen kennamu daran seenetiin guyyaa murteessuuf jira turatti hokkaree uumameen taatee kanaan Joe Bidenis hedduu gadduu isaatis dubbachaa tura pirezidaantoonni hedduunis qeeqaati jiran gama biraatiin namoonni lama fadhii isaaniitiin kan Ameerikaa hoogganaa ture ministeera barnootaa dabalatee ministeera daldalaatis akka fadhii isaaniitiin aangoo gadhiisan ta'eeti jira kanaaf kabajamuuf jaalatamoo daawwattoota keenyaa kana qofa osoo hin taane xiyyaarri Indoneesiyaa irratti guyyaa dheengaddaa akkuma bareedee qaafuriin alatti laadaree achiin ta'uudhaan lubbuu namoota 62 dhabuu danda'aniiti jiran hanga ammaan tanaa xiyyaarri kun achi buuteen isaa baramuu baatus galaana hedduurratti barbaadamaa akka jirus hooggantoonni olaanaan dubbachaa jira Boeing kun xiyyaarri kun gabatee gurraacha isaatiin barbaadamaa jiraatus eessa akka bu'ee fi maaliif akka to'annoo kana alatee rakkoo yaachisaatee jira Ameerikaa fi idil addunyaatti taatee kana kan mudateef gadda isaaniitis ibsachaati jiran kanaaf qeeroo ganamaa raadiyoo tiifirraa amajjii 11 bara 2021 wantoota guyyaa kurnan dabran kana keessa bara 2020 taatee addunyaa jennee isiniif qabannee qeeroo ganamaa raadiyoo tiifirraa hanganuma nu daawwachuuf nu dhageeffachuu keessaniif galatu qabdan waliif qooduudhaan qeeroo ganamaa raadiyoo tiifii miidiyaa uummataa guddisnu hajabeessinu yaadaaf dhaamsa keenya nu wajjin jiraachuu keessaniif galatooma ana hangammaa kan isin faana ture obsaa Ridwaaniin hanga qophii biraatiin wal agarruu daawwattoota kabajamoo jaalatamoo daawwattoota keenya nagaan nu turan isin jaam olmaa gaarii yookaan bultii gaarii galatooma.